galee fuudhuu danda'a rakkoon qabu san. Garuu tunasiisa abaaraa tunasiisti booyaa abbaan keessan akkana na godhe abbaan keessan akkana jechaa wanta jaa yoo si fuudhe ana akka gama kiyyatti hin deeggaru mana makkasiisan. Ati gara ilmoo tan deemaa waan akkasii gorsite. Anumaan dubartoota waan akkasii ilmoo gorsan abadan never ever hin deeggaru because Tiyarraa siyaasatti hin jiru bara akka waliigalteetti haasoo jira malee. Isa tokkoffaa maaltu jira beektaa wardaayyee. Waan tokko wanni shamarran irra rakkoon shamarran irra jira. Ilmoo akkas jeetu guddisuunu bareeda. Ka ilmoo dhaleetu ilmoon qabu jee haaduu hundaa jira dhalaan. Osoo ilmoo dhaltee ilmoon qabu injirtu hin jenne bara nama maal jibba beektaa wannummaan an jibbu maali beektaa dubartii gaafa abbaa manaatiin adda baate abbaa manaa ilmoo waan hin taane barsiisaa guddiftu waan hin taane barsiisaa bakka quraana barsiifattu san bakka barumsa barsiifattu san bakka ilmoo ofii ispoortii barsiifattu san bakka wanna jettu san qubee barsiiftu san jechuudha maal barsiifti hammeenya abbaa waliin qabdu barsiifti ilmoo hammeenya abbaa manaa ishii wajjii qabdu ilmoo barsiifti wanni sun maal inni sammuu ilmoo ishii hadoochuu jedhama ilmoon ishii waan hin taane keessatti akka guddatu waan akkasii san taasisaa jechuudha sun ilmoo ofuu gaarii miti isii yookaan gaarii itti fakkaatee hammeenya ilmoo ishii barsiifti miti sun ilmoo ofuu gaarii miti hamma dandeette kabira hafee nama kennatu sammuun isaan hojjenne malee haati manaatiif abbaan manaa yeroo jecha badaa walitti dubbatan jecha wal lolani amma biyya faranjii keessa yoo kijibena qaba yeroo waan badaa walitti dubbatan biyya faranjii keessatti hin hayyamamu fakkeenyaaf ilmoo isaanii ni gaafatan haadhaaf abbaan jecha badaa takka jettee gaafa wal arrabsitu ilmoon dhageettee dhaqanii himannaan ilmoo sanii waarningii itti kennanii jechuudha ilmoo biratti wal arrabsuu isaaniitiif yeroo abbaa manaa kan keetiin wal labdu ilmoon tantee dhagaa huunuu sirrii miti ati deemtee ilmoo tantee hammeenyatti himuu miti jechuudha. Amma kadhalanii jechuudha maaliif akka ilmoo wakkatan hin beeku an akka beekutti ilmoon ni himaadha ilmoon kabajaa yoo diga siifin himaa waan ofii ilmoo jechuun tahaadhaa qofaa miti ilmoon dura dursotti eenyu yaamamti bara. Maqaa abbaatii waamteeshi ilmoon sun yoo dhibaalaa ta'e dirqama wakkatti ilmoodhaaf amma nuti nama 200 na jala jira si galee. Namni waan jennu kana nu dhaggeeffata. Jaartii isaatii wajjin adda ba'ee ilmoo isaa guddisuu qaba. Laaluu qaba. Gaafatuu qaba. Si galee? Walammeessuun qaba namni. Sanii bar rakkoon sanii bara. Amma rakkoon jiru maal inni haadhaaf abbaan gaafa wal dhabanii adda bahanii ilmoo isaanii san akka xilaa taatiin laalan. Ilmoo laali jidduu haadhaaf abbaatitti akka osoo boqonnaa hin argatin guddatutu jira. Walaa dhugama ilmoo osoo jidduu haadhaaf abbaatitti akka boqonnaa hin argatin guddatu. Azzabamaa jechuudha. Haati achi darbiti gaafa haadha bira dhaqu kabajaan argatu gaafa abbaa bira dhufu kabajaan argatu ilmoon sun maal ta'a biizii ta'a sammuun isaa jechuudha. Biizii jechuudha cannaqamaa osoo nama guddaa yaadaan wannoon fagaatiin hiraarii abbaaf haadha jechuudha. Ilmoon sun akkasii guddatti kan ni beektaa? Maaliif akkasii guddatti? Ati amma nama ilmoo qabuun heerumaa jetteemi. Amma fakkeenyaati nama abbaa ilmoo qabu san yoo heerumte namummaa ati amma akka hawaasa irraa soo jira si garee ilmoo isaa sallaaluu dhorkitaan yoo ati jaartii isaa bira dheetii ilmoo sallaatte jaartiin lammataa hin dhiistuun na hubadhu baalaa siif himaa. Yoo ati jaartii duraa taate ilmoo sallaaluuf inni yoo dhaqe tun hin dhiistuun jaartii ta'e bira dheetii ilmoo sun irraanfachiistiin dhalaa jechuun dhalaan akka addunyaarra dhalaan diinaan hin jirtu ammallee. Si galee? Ilaalcha nama laal waan tokko jira beektaa sun ilaalcha namaati malee akka ati itti ilaaltetti malee fakkeenyaaf abbaan manaa kan kee fuudhee jira. Nama hedduu akkas ta'e ni jira akka hin laalletti lafarraa fuudhuudha ilmoo isaa ijaan arguu dhabeen hin beekaa akkam nama hedduu hin beekaa. Jaartii lammadaa dhoorkitee ilmoo laaluu dhoorkitiin yoo inni jaartiin duraa sun bar teeraa dhalte sun bar osoo jaalattoo akka isa dhabdeen innis ni beekaa isiinis ni beekti adda baan hiree rabbiiti. Garuu ta'e inni lammata fuudhetuun ilmoo laaluutti hin dhiistu. Wallahi sun akkam beektaa sun eenyutu fuudhe beektaa san bar isatu fuudhe malee isitu fuudhe malee inni hin fuune bar. Gatii isii haadha buddeenaa tana fuudhee fi ilmoo isaa takaleessa hangafummaa ilmoo maal akka taate irratti bareessan ka gatu yoo ta'e san eenyu dayyuusni beektaa dayyuusni isaa mana keessa jiru san
ilmoo tantee hin argini yookaan anaan akkas taata ka jettu yoo taate sun maal inni isatu fuudhe malee isiin hin fuune. An akkasitti ilaalaan fakkeenyaaf dhiirri ilmoo kan kee kan guddatu kan kee irraa bahe ilmoo maal akka taate irratti argitu. Gatii ana haadha buddeenaa fuudheef ana jaratti lammaffaa fuudheef jecha ilmoo ofii kagatu yoo ta'e kun eenyuun irra jira beektaa dayyuusummaan abbaa manaa san irra jira abbaa manaa kan koo irra jira jechuudha. Because ilmoo ofii gate jechuudha. Kun ammaa ta'uu hin qabu jechuudha. Atis jechuudha boruu ni dhala gaafa dhale ammoo bar sodaa rabbii dhabutu kana hundanuu taasisaa jechuudha. Atis ni dhala boru yoo dhale ilmoo tiyya maal akka taate hin beektu yoo ka jettu taate ilmoo sanii ilmoo ta isiisan ta isiin irraa deemte san akka ilmoo tanteetti ilaaluu qabdaati. Gaafa takkasitti ilaalte abbaan waan laaluu dhabuu hin qabu. Ati gaafa ilmoo tantee hin laalin jette ilmoo tantee si fakkaachuu qabdi. Osoo waan irra hin jirre hoo. Dubartiin hundi akkanatti hin hubattu beekadhu. Dubartiin amma irra hedduu akkana silaa namaaf waliif hubatanii ilmoon tunis abbaa malees osoo abbaa isiin arginu ilmoo meeqan beekan amma saayibotan kii wallaahi dafaatee. Tanaatiif biizii godhata. Sumbar warra isiin fardiyye. Suni abbaan manaa kan kee gatii isiin adda bahee jecha ilmoo dhufee kan laalle yoo ta'e gatii isii jibbuuf ilmoollee ka jibbu yoo ta'e suni waan biraa qaba bakka geessan geessanii ittiin keessa miicuu barbaachisa. Wannoo kartuuma guddaa kanatti bananii sammuu isaa. Wallaahi ilmoo isaa takaleessa jaallatu takaleessa aabbii aayii jettuun tana hadda ka jibbu yoo ta'e sun rakkoo biraa qaba erga fuudhee ka jibboo ta'e. Meebi dubartoonni garii ni jirti hadhooftuun. Hadhooftu jechuun tan gizee inni ilmoo san sababee isa bira dhaqee isiin ammoo itti jettu dirqama ilmoo san irraa fagaata. Sammuu ofii biizii godhuu irra ilmoo ofiillee cinquu irra waan hin taaneen biizii godhuu irra yookaan harkallee afaanillee isi bahuu irra maal filata ilmoo san irraa fagaachuu filata. Kabajaadhaan kun abbee dhufee deemi dhaqi akkuma nama walii galtee qabuutitti deemi abbaan dhufee bira dhaqi abbaa kan kee bira dhaqi abbaa kan kee dubbisi kan jettee tottolchitee mimmiicitee sammuu isaa walal gootee baaftu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Dhaqeelaa kan laalle yoo ta'e maqaa haadha buddeenaatiif isa dayyuusni. Garuu gatii isiin teettee tumaani gizee inni achi as qajeelina kee bukkichi dhufe horiin dhufe. Amma nama 50 na jala namni ilmoo irraa qabu akkami buluu qaba mee yaada nuu kan. Keessattuu namni biyyaa bahee namni waggaa 20 gadi hin jiru 20 olii malee jechuudha. Maaltu barbaachisa beektaa? Inni baga jala fiigete. Siduuna duuti shaafu tajaajila. Siduuna jala fiigde yoo jala fiige maal inni? Maal nagalchee? Nanti qaawwatiyyaan dhayataa arti moo muka kiyyaan dhayataa dhadhayaara abbaan barbaade maal nagalchee? Kolkolee. Beerri gariin hooma argite qubuuf keessa darbitee barreessitu. Wanni guddaan dubartoota keessatti nama barbaachisu. Dhiira ruuf kaahuu dhabu. Inshallah singilii ta'a. Ka fuudhee gadhiise ta'a. Fidha jaalalli akkuma jaalalli jirtu. Jibbaanis akka jiru baruun nurratti dirqama. Beeki hadha si jaalatee lubbuu jedhee maali jedhee waan barbaade sii ta'uu danda'a. Lubbuu fi sii kennuu danda'a. Bor ammoo wal dhabduu dandeessan. Kanaaf jireenya keessan hunda fuutanii dhiirarra achi kaahuu dhabu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Hamma dandeetteen hojii inshallah maaliif shaanaan shunkurtii qofforuun ta'ini goommana kan kee balbalattee jiru waan diqqoo maa godhachuu hin ta'in hamma handeettuun hamma fayyaa qabdutti teettee harka namaa eeggachuu dhabu. Abbaa manaa keeti okay si masruufuu qaba si nyaachisuu qaba si obaasuu qaba is okay garuu hoo isa bichaa irratti ba'aa taate inni bichaan haa fidu inni bichaan haa galchu. Amma nama keessa akka eetiin dokkee hojjedha manuma keessatti daabboo danfee eega manuma keessa buddeena tolchee eega manuma keessa akkana dalagee eega hojjette isumaayyuu hin jibbisiifta isumaayyuu jechuudha. Hamma dandeetteen dubartiin maal godhuu qabdi hojii mataa isaa uumachuu qabdi. Fakkeenyaaf dubartoonni tokko wardaa maaltu jira beektaa? Erga heerumanii booda jireenya biraa akka hin qabnetti warra uf laalantu jira. Erga heerumanii booda barachuullee hin danda'ani. Akka waan barachuullee hin dandeenyetti akka waan bakka hooma kamuu godhuu hin dandeenyetti hojii wayiillee hojjechuu hin dandeenyetti kan ofirra eegantu jira dubartoonni tokko. Noo sanii miti. Waama kamiinuu godhuu dandeetta hanga gaafa rabbiin lubbuu tana si uume si keessaa fuudhu fayyaa rabbi si dhooggatuutitti waan kamuu godhuu dandeessa jechuudha. Gargaaruu dandeessa abbaa manaa kan keessanis. Ati ilmoo tantee tana falaffaluu siree irra ciiftee falaffaluu bichaa osoo hin taane ilmoo tantee tana akka wanti bantee
Gaafa abbaa mana kan kee birrii kuma kudhan sii kenna kuma takka. Yoo ilmoo lama qabaatte kaan illee kuma takka akkaawuntii irra kaan illee kuma takka akkaawuntii irra. Ilmoo tantee kana ammoo itti himuu qabda. Abbaa mana kan kee itti himuu qabda. Innis gama ofiitiin kuma takka takka akkaawuntii irra. Hojii mootummaa yoo qabaatte waan qabdurraa kuma kudhan kan nyaattoo taate ilmoo tanteeti kuma lama yookaan ammoo kuma takka takka akkaawuntii irra buusuufii qabda. Because gaafa irraa darbite yookaan ammoo gaafa inni irraa darbe yookaan gaafa higiyoomatte yaa birriin sun siif fayyatti yaa birriin sun ammoo ilmoo sanuu siif fayyatti. Ilmoon tantee hin kuftuu jechuudha. Siinqee keettee fi biraa baate. Akka nama buddee nama soobii keessa kaayee fi biraa bahee ilmoo tantee sanii waa lafa keettee biraa baate jedhamta jechuudha. Dubartoonni gargariin uumame kiyaajii hin dhabini. Inshallah geelee masii hin dhabini ta waliin baateetumaan walumaan oduu shafaa waltee galgara galtu. Manuma keessa gizee inni galee dha buddeena jala hin keetti hin galaa kan siraa hojjetaa oole isiin achuma teetti bakka sanii hin kaatu biraa baya. Misaallee achumatti itti gala galgalallee achumatti itti gala. Gaaf kan maal tuffataa yookaan ammoo jibbaa deemaa jechuudha. Gaafa hojjettee kiraa manaa haa ta'u waan takka haa ta'u abbaa manaa kan keessan cinaa dhaabbatte jaalalli keessanis cimaa deema kabajaanis cimaa deemti wanni kamuu dabalaa deema. Dubartoonni takka fa'aa inshaallah inni waa masaanuu qabaannaan luka isi tan arrabu qaba hoo yettiin hoo fuudhe arrabi. Ay taisi arrab abulteen dhufne. Wallahi masaanuu qabaate fatanaan du'e keessaa baate. Barri masan irraa inshallah karama galumaafillee karaa san irraa aslufaa irraannaan mana isiitii baayara. Arrabi hoo yettiin akkanuma lafa keettee qamaacama fi kana ofirraa miicitu seeraan quuxee isaa jechuudha quuxessu. Sanii miti ta'uu qabu jechuudha. Fuudhee sadiin ufiiti fuudhee I don't care. Ati jireenya kan kee jiraatarta hojii kan kee hojjetatarta galee abbaa mana kan keeti welcome bishaan naa kenni hoo nyaata kan kee hoo uffanni kan kee kunnat achi jira jireenyatti tantee jala. Dhiira laal dhiiraatis keerlazii itti taate si horata yeroo ammaa keerlazii bakka akka waan isa quban qabnetti kabajaa isaa dhabuu osoo hin taane bas rispeektii kenniteefi keessummaa waliin gaafa galeetiin jedhe laal akkuma nama isaa walii galtee qabuutifti. Keessummaa isaa nyaata isaa dhugaatii isaa bareechitee jira bocoqqoo isaa duuba dura laalaa. Dhumate gaafa kan laal inshallah udoo saddee fuudhellee karaallee yoo bahe buna kan kee kamala kan keetii dhugeetuyyuu qoma isaa keessaa urgaaya. Kana jechuun ati buna tolchitee dhaabuu dandeessa garuu hoo kabajaati isaa qabdu san laala dhiirri mana.